Amma namni keenya tokko tokko jaarsaaf jaartiisa ta'u jaalalleessa ta'u utuu waliin jaallatiin kan wajjin jiraatu hedduutu jira. Akkam immoo jedhaa yookiin isatu jaallataa isiin hin jaallattu yookiin immoo isiitu jaallataa inni hin jaallatu. Garuu immoo qalbii isiin cabsuu jedheetii wajjin jiraata. Amma qalbii isii cabsuutti jirti. Amma dhiirri keenya tokko tokko niitii isaa sii manaa kana hin jaallatu qalbiin isaa gara biraa jira. Garuu immoo yoon ka'ee ittime saaraha jetti haram yoon ka'ee ittime qalbii isii caba kan jedhudha dhossee akkuma kanatti irra dibaa maani jira miti gaala suma abbaa manummaa irra dibaa hattaa kan manatti galuu taatee hojjira dhiirri keenya jechuudha jaartii isaa jibbaadha jechuudha irra dibaa kana wajjin jiraachuurra immoo ani to'anaati dhibbaan dhibbatti ittimtee an akkanaaf akkana sin fedhu yoon ka'ee sii kenna yoo kaati ati sii hiiti kan isii fedhu immoo dhibbatu jiraachuu danda'a bar dhugaa dabbii isiniin jedha gaaf tokko arabni wayii mana wayiin dalagaa gurbaa wayii fuudhee waggaa eega ga'ee niitii isaa kanan fedhu dhufe haadhatti mata haadhatti sannii matuun dhaga'e haati maal jetti beektuudha haati isaa sun intala wasiilaati immoo hiikii jetteen eegan feene yeroo ittiin gubinii hiiki jetteeniin jennaan galeetuma hiikeeniin haadha manaasaa kana waggaadha eega walitti dhufanii ilmoollee walirraan arganne hiikee yeroo jedhu maal jedhaa maal jetti dhufteen talli sun gaafa sana boossee mucaan kee akkuma kana lafaa ka'ee na hiike minaamin jette ani obboleessaa yani fira jarri walii ilmaa wasiilaniiti itti boossee maatii isii kanatti boonyaan khalaas jetteeni rabbi kan kanaa olii sii buusuu danda'a abshirii jetteeniin galteen talli kun meeshaa sii gurrattee qe'ee haadhaatti galtee yeroo siin jettu ji'a tokko booda immoo wala dammassaanii mucaan walii wasiila sii kan biraa immoo nikaa godhatee fuudheen tala kana fuudhee ganni jedhee nama waan abbaa manaasii isa duraa biratti hin argin isa kana biratti argitee yeroo jettu dhuftee gaaf tokko maatii isii duraa kanaan ituma haasoftu akkam jireenyi kee minaamin jedhaniitu waliin haasaanu itti himte akkana inni kun akkana naa godha inni kun akkana naa godha mucaan kee kana naan godhu maa tanfiini magrii jira mitiigaa bar dubartiin waan bibbicuusii kana jechuudha wallaahi laaziin mucaa inni nama wajjin jiru jette yoon balaaxa kanarra luka duwwaa jejjedde caammaa fudhatee na jala deema jette waan na jaallachuu baay'ee inni kan keetii mootuun ibiddarra deemaa jiraadde maarra deemtanaan hin jedhu jette dhaggeeffadhaati namni nama jaallatu yeroo nama jaallattanu bakka atis haa ta'u jireenyi duuniyaa xiqqoodha miti kanuma jaallattu wajjin jiraadhu isiis haa ta'u kanuma jaallattu wajjin jiraadhu maaliif waliin taane taanaan qalbii isiin cabsottee wajjin hin jiraatin dhibbaan dhibbatti itti himi biraa deemi isa atis hin feetu taanaan namicha kan an akkanaaf akkanaati naan taane jedhi itti himi biraa baafadha beekti jireenyi duuniyaa xiqqoodha maaltu si azzabu maaltu cinqiidha maaltu mataa si bana kan jaallattu yoonni si jibbe kan si jaallattu dhibba jiraachuu danda'a yooti isa jibbite kan isa jaallattu immoo jiraachuu dandeessa. Kana siniin jechuu kooti ijoolleen keenya amma qalbuma siin cabsoo dheeti malee hin jaalladhu jetti isas haa ta'u isiis haa ta'u immoo wallaahi abbaa manaa koo kanan fedhu tuuka kootii manatti hin galuu jetti ittimi habiibti ansin fedhu jedhi ittimi biraa baafadhu kasi jaallatu immoo jiraachuu danda'a bara maal cinqiin jireenya duuniyaa bisuudha amma jirtanutti nama jaallattan hojii. Dhugaa jette jechuudha obboleettiin keenya kun yeroo baay'ee jechuudha waan namoota hedduurrattis argaa jirru jechuudha. Wanti akkana wallaahi maaliif amma yeroo kana abbaan manaa yookaan haati manaa yookaan jaalalleen bakka yookaan faayidaa fa'aa itti dhiyaateetiniin yookaan faayidaa fa'aa itti dhiyaateetiniin maqamaaf ka isa wajjin jirtu yookaan innillee maqamaaf ka isii wajjin jiru onneen isaa ka bakka biraa jiru jechuudha. Inni maqamaaf mana san keessa jira yookaan maqamaaf mana san keessa jirti jechuudha. Wallahi wanna kana hin barbaachisu jechuudha wal hidhuu ta'a malee wal sakaaluu ta'a malee maaliif jennaan kamiidhamu garuu nama jaalate san namni tokko si jammar akkati qalbiin isa jaalattu akkati onnee qulqulluun isa jaalattu gaafa beeke jechuudha sirratti boona jechuudha sirratti filannoo biraa barbaacha deema jechuudha yeroo baay'ee jechuudha namni jaalatamuu isaa yoo beeke uf akka abbada jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf ijoolleen keenya wanna akkanaa akka isin mudatu ta'e keessaa bayaa wanna akkanaa jechuudha. Maaliif miidhamtuun si taate jechuudha. Immoo yoo ka miidhaa jirtus taate jechuudha. Fakkeenyumaaf keessa hojii jirtu taate qalbiin kee bakka biraa kan jiru yoo ta'e hanga yoomiiti qalbiin kee bakka biraa jiraata qaamni kee immoo bakka biraa jira. Hin barbaachisu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee ka miidhamu immoo nama si jaalatu san jechuudha. Nama si jaalatu san ka miidhamu. Ati waan hin jaalanneef homaa sitti fakkaatu ati qalbiin kee onneen kee nama biraatiif miidhamaa kan jiru yoo ta'e namni si jaalatu sun immoo siif miidhamaa kan jiru yoo ta'e bakka kanatti ka miidhamu si odoo hin taane
nama si jaalatu san bira jiraata ati immoo nama biraa wajjin ka jaalattu ta'e kan miidhamu nama si jaalatu san jechuudha. Kanaaf atillee nama biraa jaalatta namni sun immoo akkas hin jaalannu ta'e kan miidhamu immoo si ta'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee jechuudha yeroo baay'ee jaalalli gama lamaanii wal qixa yoo ta'edha kan bareedu. Jaalalli yookaan na jaaladhuuni miti yookaan qabeenyaani miti jaalalli kennaa rabbiiti jechuudha. Namni ilmi namaa kan wal jaalatu wal sossobbaani miti yookaan kan wal jaalachuu danda'u jechuudha. Nama tokko kan sossobdeeti miti kan of jaalachiisuu dandeessu. Nama tokko hin jaaladha jetteeyyuu oduu murteessiteeyyuu keessi kee yoo hin jaalatin jaalachuu hin dandeettu jechuudha. Waannaan onneen kee hin jaalatin nama san jaalachuu hin dandeettu jechuudha. Akkam gooteeti hin jaaladhettee odoo of dirqamsiifteeyyuu jaalachuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif keessi keessa hin fudhatu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha jireenya kana keessa yoo ka jirtu abbaan manaa kee qalbii isaa bakka biraa ka jiru ta'e nama biraa ka yaadu ta'e nama biraatiif ka yaadu yoo ta'e simmoo qalbii matee bichaa sin cabsuuf si marrifachiisuuf adabuma sitti godhuuf yoo kasii wajjin jiraatu ta'e bakka kanatti ka miidhamaa jiru si ta'a jechuudha. Maaliif gaafa sayyoo sin jaalanne akka fedhii keetii sii ta'uu hin danda'u. Si kunuunsuu hin danda'u. Injiraami bakka osoo si bira jiru akka waan namni si bira hin jirreetitti jechuudha. Si hubachuu hin danda'u. Si dhageeffachuu hin danda'u. Si mari'achuu irraa hin faffagaata. Gaafa kana jechuudha isa qalbiin isaa bakka biraa jirti jechuudha. Nama biraa wajjin jirti jechuudha qalbiin isaa bakka biraati. Inni waan biraa irratti biiziidha jechuudha sammuun isaa. Onneen isaa jaalala nama biraatiin kan guutame jechuudha. Ati maqamaaf mana san keessa jechuudha akkuma waan meeshaa wayii. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee waan akkana akka isin mudatu ta'e waan akkana irraa fagaadha. Maaliif ufis miidhuu namas miidhuu ta'a jechuudha. Kanaaf rabbiin hunduma kennaayyuu jaalala gara lamaanii nuuf haa kennu. Isinin jenna obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee wallaahi waan akkana kanatu nama mudata jechuudha. Yeroo baay'ee waanuma dhagaas jirru waanuma argaas jirru jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa jechuudha dhugaa hin barbaachisu. Maaliif addunyaan isiinuu gabaabduudha. Addunyaa gabaabduu tanaaf wal sobuu wal gowwoomsuuf namni sun amma odoo dhugaan sin jaalatiin akkati na jaalataati jettu bichaaf sitti fakkeessuu bichaaf si hojii jiraataa jira malee namni sun jaalala siif hin qabu jechuudha sitti fakkeessee. Inni kun immoo sirrii miti rabbi irrattis namaaf hin tolu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa duniyaa isii gabaabdu eenyu akka dura deemu hin beekamu. Kasi jibbitu si dura deemaa si jaalatutu dura deemaa hin beekamu waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee jechuudha waan akkana irraa fagaachuu wayya jechuudha ofis miidhuu odoo hin taane. Akkasin isin jedha obboleeyyan kiyyaa maashaallah obboleettii teenya tanaan gorsisii baay'ee natti tolee haa irraa barattaniif yookaan namoonni akkanaa keessa jirtanis ni jirtanii. Haa barumsa irraa argattaniif akka qalbiin keessan isin hin cabneef viidiyoo kanaan isin hojjedhan isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Yoo isinitti tolee viidiyoo kana jaalattan laayikii gochuun wal biraan ga'aa isin jedha obboleeyyan kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.